Shamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi eebbifamtoota warra taatan hiriyaa kaayyoo warra qaalii nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jedha. Yeroo dhabinsarraa kan ka'e baga gammaddellee hin jenneeni. Yaa kaayyoon natti mufattu somaa gochuu hin danda'u. Kanaaf waan ta'eef marti keessanuu nagaa jaalalli waaqayyoon waa kun qabni si wajjiniin haa ta'uun jedha. Kanatti aansee immoo kaayyoo maallee siin jechuu baadhu waa tokkollee sii gochuu baadhu. Garuu akkaataa kamiin akka ati asii kaatee bakka kana bakka jirtu kaatee bakka amma jirtu kana geesse na ajaa'ibaa jira. Namoota biraatiif illee nama fakkeenya ta'uu dandeessudha. Namaaf illee taatudha jedhee yaada garaa kootti akka dhuunfaa kootti jechuudha. Maatii kaayyoo warri taatan marti keessaniyyuu guddaa galatoomaa asiin gahuu keessaniif nama kaayyoof ka'e kan jajjabeessitanii bakka gaarii asiin gahuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Isinillee akka biraan hafneef jajjabaadhaa ol qabadhaa guddadhaan isiniin jedha. Ijoolleen Oromoo marti keessanuu keessumaa warra biyya hambaa keessa jirtanii waaqayyoo nagaa jaalala nageenya isiniif haa kennu jecha. Garuu kaayyoo sarpiraayisii gochuu waan hin barbaadeef egaa waa tokko isiniif hin jedha na hordofa. Lawwaan oranee ijoolleen Oromoo lawwaan oranee duubaa irratti jettuun siif ergaa gaafarreetaa duukame irratti lawwaan oranee ijoolleen Oromoo lawwaan oranee laandane irratti dooneen siif ergaa gaafarreetaa bishooftuu irratti raal sadee irratti lawwaan oranee ijoolleen Oromoo lawwaan oranee ijoolleen Oromoo jarmaan irratti gomatuun kee ija jaallattee mogolee irratti Oromiyaa xiyyaa maddisiiftu goota jaalalaa wal arguu baannus eegaan aguumansiif daama baarana Oromiyaa xiyyaa maddisiiftu gootaaf jaalalaa wal arguu baannus aguumansiif daama baarana lawwaan oranee ijoolleen Oromoo Faransaay irratti waan oranee ijoolleen Oromoo Faransaay irratti jiraachidhaan seebeetaa harfaasaa kanatti waan oranee ijoolleen Oromoo Kanaadaa irratti uffata aadaa naaf ergii kan ittiin si beekan addunyaa irratti waan oranee ijoolleen Oromoo Xaaliyaanii irratti waan oranee ijoolleen Oromoo Xaaliyaanii irratti Xalayaan siif ergaa gaafa lamaan dhufee Oromiyaa irratti waan oranee ijoolleen Oromoo Ameerikaa irratti Xalayaan siif ergaa gaafa jaween dhufee Oromiyaa irratti waan oranee ijoolleen Oromoo waan oranee addunyaa irratti hin booyin yaada diinaa boonyiin jiru kanaan achitti waan oranee ijoolleen Oromoo addunyaa irratti nagaaf jaalalaan daddaraarsi yaa Rabbi Oromiyaa irratti Itoophiyaa irratti.